أنو لا مرام لإثيوبيا كرات نو أنت يا كيلو بزقنة وقتها بزقنة يوقع وركتب النزين قال له مموت هذا انجفي البلتة أبسبل كما موت راسه تتعمل መጨረሻ ላይ መሬቱን ያለውን መሬት ሳይሆን ብቻ የቀድሞ መሬቱን ወለጋ አማራ ነበር ወለጋና የተለያዩ አሁን ኦሮሞ መጥቶ የሰፈረባቸውን የቀድሞ የአማራ መሬቶች በሙላ እንደገና ለማስመለስ የሚችልበት ኃይል ይፈጥራል ብዬ አስባለሁ። ፋኖ ለአማራም ለኢትዮጵያም ኩራት ነው። ምን ጥያቄ የለው። በጀግነት ተዋግቷል፣ በጀግነት ይዋጋል ወደፊት። እነዚህን ገለ መሞት አለ እንደ ፍየል በልተህ ጠብሰህ ከመሞት ራሱ በጣም namaaf garaa lafa namni namaa naanee ajjeesetu kolfa himboonyunu gahaa baraan bu'aa nablu waadaa jiru cabsii ol deebinee rabnu jette ati ilmaan lamaan waliin gaggeessite jette jira oto endo kando asimate jette oromiyan tiya kanel mashi dabre jette lamin kanna marrajete namaaf garaa lafa namni namaa naanee ajjeesetu kolfa himboonyunu gahaa baraan bu'aa nablu waadaa jiru cabsii ol deebinee rabnu jette ati ilmaan lamaan waliin gaggeessite jette jira otoo eegdu kando asimate jette oromiyan tiya kanel mashi dabre jette lamin garsa ya rabbi kan ummata keenya jireenyaan salphannee tuffatamne teenya addunyaa kanarraa maalikoonni keenya waan asri bakka jiru fageenya yaa ilaahi bor fuula kee dhufuuf teenya baay'inni lakkoofsaan dhiheessu fageenya baqataa jiraachuu ta'e qoonni keenya mee maal jettu laataa yaa beektota keenya akkuma amma nutti jirru kanatu jireenya yayyiin kufrii nurraa fitte qaama keenya yaa rahmaan nu araarami sitti boonya mootii mootummaan kee hin qabne fakkeenya sumarka malli keenya yaa rahman raahimiin nutti araarami yaa mootii zalaalamii seenaa kana dhageenye jirra yaa jamaa dubbii kanarraa waan baay'ee baratamaa akkuma haadha keenya isiin isaadhuma rabbiin jarri gaafa samanan kanuma jennanni har'a nuti kajeellu sanuma obbiratti yoo haa ta'u kaa kunis jennee silas waaqa koma ture waan inni jedhe diduure hin ammaate kan si'anaa kaanoo tole maal jennagaa kan kee kana situ akka ummatatu akka kee warra sagalee keessan hin dhaga'u isinis koon dhageessanii uummanni koo wallaggaa akkam nagaa keessanii haalatti jirtan nutti dhaamaa qilleensa irraa eegaa jirra akka waliin gaafanne yoo intarneetii bilbilaan nu dhorkanii walirraa torbeen meeqa dabarte otuu hafuura keessan eegnu akkatti bultan miti akkatti toltanuu hin beennu qarqaratti moggaatti dabaan dabalamtanii bara aara galfachuu qabdan keessa imimmaan harcaasaa jirtu gaddaan waxalamtanii otuu afaan tokko dubbachaa otuu teenyuu wal biraa wal dhaga'uu toon jiru waliif yaaduu toon jiru maal goona ree yaa firaa
laphee ummata isaarratti akka dhagaa kan argachuuf baay'ee sarara tokko waanuma kana dubbachuuf kanaaf nuti jabaadha ijoolleen teenya yoo oromummaan isin dhagame waa'ee geemii nurraa dhiisaa halkan guyyaa haga duuti kun nurraa dhaabbatutti haga waan tokkotti baanutti halkan guyyaa waa'ee ummata keenyaa kana dubbachuu nutti haa ta'u waa'ee geemii nurraa dhiisaa keessa nama bitametu jira nutti bitanii geemiidhaan biizii godha oromoo waa'ee geemii haasanii jedhanii kanaaf kun nurraa dhaabbachuu qabaa iyyuu qabnaa carraan akmatiyyatti sana gara feesbuukaatiin hin jiru namni gara natti dhufee jira kama argame kana walitti haasa'uun walitti haasofneetiin hin jenne namni tokko dammaquu danda'a biyya keessaa karaa itti wal gargaaruun karaa waraana biratti dhaabannu ta'uu danda'a karaa waraana biyya keessaa fakkeenyaaf amma kana biyya bilbilee ture nama wayitu gara Wallaggaa ture mucaan tokko federaal poolisiidha namaan itti dhiyaatu maal godhaa achi dhaqnee lolaa odoo jirru faanoon dhuftee uummata fixxee jennaan uummanni aarii saniin akka jiruun lafa kaaniin lolanii achi lubbuu teenya nama meeqa keessaa nama shaniin dheessinee Ambootti gallee jira uummanni xiiqii keessa galee jira garuu immoo maal isa barbaachisa hidhannoo isa barbaachisa uummata keenya waan godhina asii wanni barbaachisu uummata keenya barbaachisu hidhannoodha hidhannoo waa hidhannoo irratti geemii fi maali leencasitti kennitan kun walitti qabneetoo karaa uummata keenya waraana bilisummaa bira Oromoo bira dhaabbannu itti qabsuun achi bichaa miti Wallagga bichaa miti as kun ni beekta caffee karaa aanaa boosata nama dhalataa achi aanaa martii asin karaa wannitiin waraanni bilisummaa Oromoo lafa qabatee jira amma bahaagala isa dhoorganii jiran alamuu simee amma kun dhaawwanillee jedhanii waan kan addaan hin baafne garuu ammoo halkanii guyyaa amma waraanni oolaarii meeqa uummanni achi bahu galuu dadhabeera ijoolleen hojiitti jirti kanaaf walitti iyyinee walii yisiifnee waraana kana bira haa dhaabbannu falli jiru kana qofa wanni biraa hin jiru kanaaf warra biyya keessa jiru paartii maali wanti dhibbaayyuu haa baasan beeksisa dhibbaayyuu kana ibsa ejjennoo dhibbaayyuu haa baasan namni isaan dhaguu tokko illee hin jiru nama kubachuu bu'aan qabu isinii galee kanaaf inni nu baasu waraana bira dhaabbachuudha haga dandeettii rabbi isin kenne dhageettii rabbi isin kenne kana lobbo cabsii jabaadhatii nuti jabaadhaa uummata keenya faa birbannu uummanni keenya dhumaa ture jechuu barbaade galatuun dhiifama asirratti haala kamiin uummata keenya bira akka dhaabbannu nama hin beekne jira waan sadeerraan maqaa dha'uu qofa zarazaroo osoo hin taane kan tokko maallaqa tokko maali jedhete waan sadee mallaqaan uummata keenya bira dhaabbachuu qabna ijoolleen amma fakkeenyaaf amma naannoo an jiru sanitti mallaqa barbaadu ijoolleen qabu waraana bilisummaa Oromoo ni jiran Wallagga akkasuma jechuudha uummanni keenya kan Wallaggaa xiiqiidha nama federaal poolisiin akkuma isin jedhe sana nama itti dhiyaatu achitti lolaa turan uummanni dhufee faanoon kun dhufeetiin uummata loluu jalqabnaan uummanni xiiqiidhaan gara waraana bilisummaa Oromootti makamee jira harka qullaa jira jechuudha uummanni kun uummata sanis bira haa dhaabbannu uummata naannoo birallee haa dhaabbannu kanaaf ani gabaabumatti kan jedhu waan isin galle tokko maallaqa akka yaada kiyyaatti tokko maallaqa lama hiriira sadaffaa immoo warra akka caffee kun warra akka gadaa warra beekamu kun sagalee waa sadii qofa uummata keenya bira kan dhaabbachuu natti ana akka kiyyaatti jechuudha. Fayyade deeqaa mana kenna. Okay, one gaaffii koo adeemu akkam nagaa waltanii manni kun jabaa keenya naaf jalai no gaaffii sanyii gaaffii kan kelle no je wali qabinu deebisa jechuun waan gaafatame raanillee waan jabeessu jira waan jedhaatiin yaada kaasu barbaade caffee baasee caffeen gaafa mana gaaf TikTok kana dhufee waa hedduurraa waan cabsee beetoo hedduu jira waan beeku jira waan ta'eefin ani wanni jechuu barbaadu manni kana keessa ijoolleen jirtu marti keessanuu warra dhageettii qabdanii dhugaa dubbachuudhaaf haalli amma nu keessa jirru baay'ee nama salphachiisaa nama qanyisaa ijoolleen oromummaadhaan maqaa oromootiin kan hedduu beekamanii falooras argatanii maqaa oromummaadhaan ijoolleen beekamtii argatantu yeroo ammaa kan waa'ee oromoo dubbachuu isaanii dhugaa jedhe jaalli kiyya Abdul wanni kaasee waan dhugaadha ijoolleen beekamtummaa maqaa oromootiin oromummaadhaan beekamanii har'a waa'ee oromoo dubbachuu dhiisanii geemii irratti yeroo uummanni keenya akkanatti harca'u hawwootiin keenya akkanatti wareegaman yeroo daa'imman akkan dhumatan guyyaa tokko sagaleen ta'an jirani maaliif wanni kun ilaalamuu qabu nuti amma dhugaa dubbachuudhaaf sanatti himu nuti hojjechuu jirra warra kanneen blog gaunee yookaan riipoortii goosifnee irra haquu haga dandeenyu tokkotti ijoollee ijaaruu jirra dhugaa sanatti himu maaliidhaaf harkaleessa kan beekaman jarriin kunniin ijoolleen kunniin maqaa oromootiin beekaman malee eenyummaa isaaniitiin eenyullee hin beeku oromummaadhaan beekaman har'a garuu gaafa oromoon akkana harca'u sagalee ta'uu diddaa sagalee geemii taphataa oolanii akka waan homaa hin uumamne akka rakkoon takka illee hin jiru guys nu oromoodhaa bar
Oromoo sanuu Oromummaa isaa beeke, eenyummaa isaa beeke banatu bara abbootiin keenya dukkana keessa taa'anii Oromoo afaan Oromoo dubbachuu falmatan. Darbinee as keessa geenye jira bara. Oromoo ta'e waa'ee Oromummaa qofti gaamiti. Caffee Oromummaan qofti gaamiti. Oromoo ta'anii argamidha. Mootummaan kun mootummaa Oromooti bara Oromooti. Nuti gochaan Oromoo ta'e argamuudha qabar jennee falmataa jira malee. Ijoolleen kaleessaaf Oromoof maqaa Oromootiin beekaman har'a halkanii guyyaa waa'ee geemii taphatanii ajandaa nurra jijjiirsanii akka Oromoon tokko hin taane akka sagaleen Oromoon dhugga akka hin dhagamne hodhaa jiran ijoollee kanneen ijoollee ispeeshaalii viiziti Oromiyaa keessa miseensa ta'anii dalagan biyyarraa akka yookaan mootummaa wajjin taanaan mootummaa wajjin dhaabbatan garuu ajandaa uumaatiin geemiin taatiin taane irratti ijoolleen keenya akka Oromummaan qaban tokkummaa kan qaban gandaa akka qoodee wajjaas boqoraa jiran ijoollee kanneen guddaa. Inni lammataan immoo laal ijoolleen keenya dhugaa sitti nuti hayyuun keenya sii mataan hayyuudha namni sanyiin hayyuudha Oromoon eenyullee hayyuu biraan qabu nuti numatu Oromoodha malee akka Oromoo jabaannee nama eeggannu hin qabnu namni eeggannu yoo nu fuuldura ta'e nama dhugaa ta'e faana deemna eenyullee taanaan jechuudha kana beeku kan Oromoon namni nu hoogganuu danda'u dhugaadha dhugaa namni qabatee danda'u hundu nu hoogganuu danda'a namni amma Jawaar jedhee kaasee jaalli kiyya sanyiini Jawaar waan dalaga Oromoodha waan dalagee jira yeroo sadii yoo dhaabbate wanni isaa maqaa isaa yoo nu amma wajjin hin kaatanaani waan dhugaa qabna taanaani wajjin faana hordofna akkasuma caffee raamis Jawaarii kaleessa san caalti argamuu dandeetti dhugaa irratti hundooftee rakkoo uummata Oromoo irratti sagalama qabduun gaafa hundooftee si faana deemna nuti si faana deemna kana beeki Oromummaan dhugaa irratti hundoofti waan ta'eef nuti bara aangoodhaan hin barbaadu namni as keessa jiru ijoolleen as keessatti waa'ee Oromoo dubbataniif hammi Oromoo ta'ee dubbatuu fi hammi geemii taphatu gargaara baalaansiin ta'u waan si ajaa'ibu keessa ijoollee waan hin taane irratti geemii irratti yeroo dabarsan ono Oromoodhaa bara diinni garuu halkanii guyyaa reeffa keenya fudhatee reeffa keenya irra bu'a nuti ganda keenya buqqaanee ganda keenya ammoo akka waan isaan buqqaantanii dubbatan isaan tu reeffa keenya lakkaata isaan hamma du'a keenya lakkaata reeffa ofii godhatanii kun hundinuu maalni ilaa keessa muulutti gabroomnee jira gabrummaan hamaan yeroo geemii jalatti namni keenya ciisee kolfaa taphatu muuziqaa sarbee taphatu osoo obboleewwan keenya halchaanii kaleessa wal ture har'a Salaalee seena Shawaa seeni bor Harargee seena bor Arsii seena beeka never stop Oromoon immoo goota qaba goomni immoo bakka jiru aarii dallanee kaa Harargeetti kan dallanee kaa Arsiitti dallanee kaa gaafsanii nama nagaatudhuma akka irra dhumataa jiru kana beeka kanaaf uummanni keenya dammaquu qaba hayyuun nuti eenyuun jiru paartiin siyaasaa nuti hoogganamnu hin qabu hayyuun Oromummaadha Oromummatti deebinee gootummaa Oromummaa hayyoonni nuti dabarsan sanitti deebuu qabna kanaaf ijoollee kana cabsuu qabna nullee warra sooshaal miidiyaa irra jiru ni cabsinaan immoo ijoollee kana ni cabsinaan ni balleessinaan akkuma kaleessa beekamtummaa kennee riippoortiin jira blookiin jira yoo isaan Oromummaatti hin deemne taanaani akka badan taatuun goone kana beekaa kanarratti dalaguu qabna jechuun barbaadeetiin galatooma. Okay, nama hundiyyuu daqiiqaa tokko sinii kenna asirratti jabaa waan ta'e siimuu barbaada warra geemii hojjettu geemii guyyaa guyyaan naarsa malee geemii qaxaroo sana taphatanii dhiisi tokko inni lammaffaan geemii biizinesaa jira geemii faniidhaa taphattu jira. Ani fati asirratti eenyee adda jabaa koo geemii waliin taphannee mee waa ilaaloo siin jedhe kun daqiiqaa soddomni waan Oromoo miidhullee natti hin fakkaatu. Barsaa digdamii afur achirra oolanii siifan maal warra sa'aatii digdamii afur taphatu sirriidha garuu tapha qaxaroo taphattu suni. Caffeen deebii kun adeemsu jara name. Caffeen deebii kun adeemsu caffeen nu ijaaruuf kaayyoo qabda nu ijaartee waliin sossoof waliin hojjechuuf kaayyoo qabda gaaffii gosa duraa irratti jechuudha. Si dabalaan nuuf deebisee jecha naaf deebisii nan baala. Okay, fayyata ulfaadhaa warri dubbatanii diseenyirraa eegalee hanga qabu dubbatti dura gaafa dura ergate asirraa naa barreessaa warra jala jirtan nama baay'eetu ergate tole. Gaafa Tigraay irratti lolli baname hayyoonni Oromoodhaa aktivistoonni Oromoodhaa hundinuu haatanii wajjin dhaabbattanii Tigraay falmaa turtanii gaafa Oromoodhaa kana mul'attanii maal taatanii waan johaase. Gaafa lolli Tigraay dura Wallagga irra baname Gujiratti baname osoo Tigraay ittiin banamin Oromootis osoo falmaa jirru lolli Tigraay an waa lamaaf hin deeggara lolli Tigraay akka dhaabbattu waa lamaaf hin deeggara takka isaan nullee miidhan nuti jedhu kun ilmaan namaati haadha ilmaan qabdu manguddoodha daa'imaatu bombiidhaan dhumaadhaa jira kana deeggaruudhaaf lolli irraa dhaabbachuudhaaf nama ta'uu qofa si fe'isa kalamadaati mootummaan Abiy hoogganu kan duulatti bante dura Oromoodha maqaa waraabessummaa Oromootiin dura Oromootti bante Oromoo Wallaggaa yoo yaattan oomisha isaan oomishan ooyiruu dhaqanii
كولي كون درا غبادا ترى مود فيديو يوحنا دبوس نما ميتين قول نباس اللي درت أم شغل قبل هند درا غبني غافة يواتن هذا في أبا مرة قبل غاسن قبل يهدو غوته ميدان أوروج هنگا هامن التلولي درا أشتى يغلي سمور مارات ترى ونن تقرأ تقرأ كلامه دين خيتي فرخيت دين خيتي دين جم تادا كم دين تقرأ اسفت أجرو دين أورمود اسفت أجرو دين أورموس بلش ورباد دين تقرأ بلش ورباد دين جم تادا هنگر بيكراو جنوه سے يرود دين جم تادا وكمنوس روماتي تقرأ أكيد بتوربان تقرأ لين أكيد إنجي فتوربان هكذا فالماترن هكذا أملي فالمراجرن كيفرت ديبريتي كيف يجوب بتنجان نمني خير وشة هاجران نور by the way إساني في أبي دو نيرا أبي أنغو تينابي خا لكي سيمبينو كنال ديگر أجرتي هايوني أورمودا هدون لغادا ميديا تغراي غبادا كني هاسوا تراني ركو أورموش على ركو تغراي Gaafiin koo maaf isaan iftaatanii osoo hin taane sagaleen gaafa sun isaan iftee sun har'a Oromoo bira kanaaf fateedha malee ta'uu keessan hin mormine kanan kanaas thank you kanaas mudiya ayyoonni keenya irridduun miidiyaa Tigraay gubbatti Tigraay miidiyaa haawusii gubbatti waa'ee Tigraay xiinxalanii waa'ee Oromoodhaa kana karaa kuush miidiyaalee yeroo garii dubbatanii kuush miidiyaaleen irridduu gara cillaa ta'eeti waa'ee Tigraay fokas godha gaafatan. Amni honestly dhaggeeffadhaa siif hima rakkina mooraa Oromoodhaa keessatti simaa dhaggeeffadhaa qalbiidhaan. Illiitii Oromoodhaa iddoo iggoodhaa jira. OMN fi hayyoota Oromoo iddoo konfliktiidhaa jira. Kana qabaddaa. Oromoon reyaalitii jirtu rakkoo jirtu walii himaadhaa hubachaadhaa deemuu gaariidha. Gareen Tigraay miidiyaa haus gubbaadha isqeel irraa eegalee Tsaggaayee Araarsaatiin ittaanaa hafteedhaa kun hundinuu gaafa joor hidhame OMN irratti konfliktiin ka'eeti OMN irratti wal nyaachaa turan. Gareen OMN keessatti haftee fi gareen tun wal nyaachaa turte. Waa'ee Oromoodhaa irratti fokus godhee darbuun hanqateeti gaddeebanii miidiyaa kana naatutti aadatti wal nyaachaadhaa turan. Konfliktiin gaafas taate suni jara kana akka deebi'anii waliin hin dalayne gootee hayyoota falmaan tana OMN gubbaan dhufan OMNs jara kana baan godhe isaanis OMN baan godhan. Kun maali? Iggoo dhuunfaadhaan qabnuutu akka qabsoo saballee miinee saba kanaaf sagaleen taane nu godhaadhaa jira sun dadhabbii isaaniiti dadhabbii warra OMNs dadhabbii hayyoota kanaatiis silaa rakkoo ifii ta'umfaa iggoo fi irra kutanii saba kanaaf dalayna. Dhugaadhaaf jireenya soome lakkabachuuf goota kaleessa akka dhugaadhaaf jireenya soome amma nyaadhee dhuguun natti tola gagabbadhee jiraachuun coome narra kahee aduwwiin koome luka cabsaa gacabeenaa yaa'u bilisummaa malee hin taa'u. Dicapsa gacabena ya'u bilisummaa malee hin taa'u bilisummaa malee hin taa'u bilisummaa malee hin taa'u bilisummaa